Ashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwsii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jennaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwsii qophii keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtana. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnii fi mootummaan yeroo lola guddaa gaggeessaa jiran kanatti ammoo mootummaan WBO balleessaatiin jira jedhuusa xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad WBOn badaa jiru hin jiru yeroo ammaatti kan mul'achaa jiru daandiileen gurguddaan godinootaa fi magaalota wal qunnamsiisan harka waraana bilisummaa Oromoo WBOtti kufuudha jechuudhaan ragaa qaban kan kaasanii fi Profeesar Mararaa Guddinaa ammoo marii WBOn hammanne marii faayidaan qabne jechuudhaan kan dubbatan ABO fi KFOn gama WBO goruu isaaniitii fi akkasuma ammoo maricharratti WBOn hirmaatu marii biyyaalessaa fi haqa yeroo coomsaa irratti jechuu isaanii irratti Muummee Abiyyi Ahmadii fi Pirezidaantii Shimallis mufii guddaa akka qaban isa kanaa fi kanneen biroo jajjaboo ta'an lola guddaa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru kan ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaatii fi hoogganaa waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa galalchaa jedhanii fi kanneen biroo jajjaboo ta'an qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan taha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwsii namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwsii faarawwataa ta'an YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwsii subscribe gochuun maatii keenya ta'uun nutti dabalamaa isiniin jenna nutis isin simannaa. Agaduma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus in dagatina. Qophii keenya ammaaf qabanne kanas gurra isin buusun agaduma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Agaduma sagantaatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya. Gaafiin uummanni Oromoo amma gaafataa jiru waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru dhaabbatee WBO fi mootummaa gidduutti mariin siyaasaa qaamota lamaan jidduutti adeemsifamuu qaba kan jedhudha. Hayyoota siyaasaa dabalatee qaamonni garaagaraa ergaa jajjabduu dabarsaa jiraniin mootummaan Itoophiyaa dogongora siyaasaa uumeen ammoo waraana lubbuu lammii biyyattii gaagee fi diinagdee biyyattii lamsheessee waggootaaf biyyattii keessatti adeemsisaa jiraachuu eeruudhaan har'asa dogongoroota akka kaleessarra deebuudhaan gaagama caaluuf biyya saaxila jedhana. Mootummaan Itoophiyaa gaafiin uummata Oromoo akka nama dhuunfaa yookaan garee siyaasaa wayii tokkotti aangoo mootummaa qabsiisuuteetti dhiheessaa kan jedhan hayyoonni siyaasaa garuu gaafiin uummata Oromoo gaafii abbaa biyyummaa bilisummaa mirga hiree ofii murteeffachuu dimokiraasii walqixxummaa nageenyaa fi kanneen biroo dabalata jechuudhaanis ibsaa jiru. Mootummaan qabsoo uummanni Oromoo karaa nagaatiin taasiseen aangoo siyaasaa biyyattii qabatee gaafiilee uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif qabsaa fi ture deebisuu dhabuudhaa fi ummata qabsaa'e aangootti sabaase ganuun Itoophiyaa dirree waraanaa taasise jedhu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad barruu gabaabaa dhiheenya kana afaan Ingiliffaatiin dhimmaan baasu addara Ameerikaa Ervin Masingaa fi mootummaa Itoophiyaa ilaalchisuun fuula feesbuukii isaarratti barreesse mootummaan Itoophiyaa mormitoota waraanaan balleessuudhaaf yaalaa jira. Tooftaan kun ammoo kan kanaan dura yaalamee kufuudhaan biyyattis balaa guddaadhaaf ammoo kan saaxile jechuudhaan addeeffachuudhaan balaaleeffachuu irratti argamu. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad biyya baanis kanaan dura ammoo callisuu kan filatan ammaan tanaa waan biyya keessatti adeemaa jiru irratti callisuu sin filannee gara dubbachuuttis deebi'anii waan jiran fakkaatu. Bu'aa karaa marii nagaatiin argame itichoorraa waraana jabaa fi hojii propagaandaatti seenaa jiraachuu mootummaa ammoo kan kaasan obbo Jawaar Mohammad cinatti ammoo duula filannoo gaggeessuu jalqabe jechuudhaan kunoo dogongora bara 2020 gara waraanaatti galchee irra deebuu akka ta'es ibsee jira. Erga walii galteen nagaa Piriitooriyaa mallatta'e mootummaa waraana waliin biyyicha keessaa karaa nagaan furuudhaaf tarkaanfii fudhachaa ture jedhanii ammoo kan dubbatan obbo Jawaar Mohammad hedduun keenya mootummaa waraana labsuurra gara nagaa buusutti dhufuu isaa ammoo dinqisiifannee fudhannee turre
amma garuu mootummaan waadaasaa cabsuu waraana karaa nagaa xumuruu fi dirree siyaasaa banuu irratti ammoo waan duubatti deebi'aa jiru fakkaata jechuudhaan yaaddoo isaas ibsee jira. Jawaaritti dabaluudhaan mootummaan hidhattoonni hidhannoo hiikachuun karaa nagaa galaa jiru jechuun kan ibsaa ture. Iddoon isaa odeeffannoo sobaa ta'uu barreessuudhaan ammumallee daandiiwwan gurguddoon godinaalee fi magaalota wal qunnamsiisan harka waraana bilisummaa Oromoo WBOtti kufee rakkoo nageenyaatiif saaxilamee akka jirus ibsee jira. Mootummaan karaa akkanaa kanarra deemuudhaan ofis sobee ummata sobuurraa ammoo karaa marii nagaa waldhabdee kana xumuruu akka qabus dhaame obbo Jawaar Mohammad. WBO marii biyyaalessaa haqa yeroo cehumsaa fi hidhannoo hiikachuu ilaalchisee jalqaba ji'a kanaa ammoo ibsa baaseen mariin biyyaalessaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa mudate kan furuu danda'u yoo qaamolee wal waraanaa jiran irraa ammoo jalqabee hawaasa bal'aa hammachuutti cehe jedhee ture. Mariin biyyaalessaa akka biyyaaf nagaa fidu yoo barbaadame mootummaan dirree siyaasaa bal'isuu qaba jedhe WBO'n hooggantoonni paartii mormituu qabsoo karaa nagaa filatan magaalaa walakkatti rasaasayyuu ajjeefaman mariin karaa nagaa akka hin jirre ifatti agarsiisa jechuudhaan ibsasaa kan kennan ammoo ajajaan olaanaan WBO Jalmarroo Dirribaadha. Durataan kaafoo Profeesar Maraaraa Guddinaas ammoo gama isaaniitiin mootummaan kun nageenya waaraa biyyattii keessatti fiduudhaaf marii nagaa qaamota siyaasaa hunda hammatu adeemsisuu qaba jechuudhaanis ibsanii jiru. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa waraanni naannicha keessatti adeemsifamaa jiru xumuramuudhaan dararamni uummata goolabbii akka argatuuf irra-deebiidhaan gaafachuu irratti argamu. Kanaaf ammoo deebisaa nagaa ammaatti gara mootummaarra laatames hin jiru. Paartiileen siyaasaa Oromoo gurguddoon ABO fi KFO'n akkasuma ammoo kan afaan qawweetiin mootummaa biyya amma dura dhaabbachaa jiru WBO'nis kana dubbachuurra duubatti hin deebine walitti dhufnee nagaa haa buufnu gaaffii sabichaa haa deebifnu biyyatti haa ceesifnu jechuurratti argaman Jawaar Mohammad Profeesar Maraaraa Guddinaarra haga ajajaa waliigala waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Kumsaa Dirribaatti garuu Shimallis Abdiisaa fi Muummee Abiyyi Ahmad kanarraa gurra cufachuudhaan ammoo kan isaanii qofa dibbeetti dhahurratti argamu. Waraanninis ballachuudhaan guutuu Oromiyaa walga'ee lubbuu kumaatama gaaga'urratti argama. Miiliyoona hedduus qeerraa buqqaasee jira. Waraanni Oromiyaa keessaa kun akkuma kanaan dura ija addunyaarraa dhokate ammallee dhokatus garuu Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa fi kanneen biroo waraanichi hammaachaa jira haa dhaabbatu jechuudhaanis ergaa dabarsuu irratti argamu. Garuu WBO fi mootummaan lolichaas itti fufanii jiru. WBO'n ammariif qophiidha jedhuus ammoo mootummaan humna kana balleessaatiin jira fiixeerra geenyee jirra jechuudhaan keessattuu ajajaa waliigalaa waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa WBO'n laafii akka jiruu fi badiinsarra akka jiru dubbachuudhaan garuu hamma seeliin isaa jirutti gara marii marsaa sadaffaatti deebuun keenyas hafan qabu ni dirqisiifna. Ta'uu baannaan ammoo ni balleessina jechuudhaan ji'ootaan dura dubbatanii turuun isaanii inni yaadatama. Ergasuma asuu ammoo daandiileen gurguddaan godinoota Oromiyaa fi akkasuma magaalota wal qunnamsiisan hedduun isaanii harka WBO'dhaan guutumatti Oromiyaa keessatti sochiin adda addaatis danqamee jira. WBO'n deebisaa laachaatiin jira humna Oromiyaa keessatti duulana gubbatti baneef yoo jedhu tarkaanfii ofirraa qolannaa fudhachaa jiruun humnoota mootummaa barbadeessuu irratti argama. Mootummaan ammoo propagaandaa akkuma ammaan duraatti uumuudhaan humnoonni ABO barbadeeffamaa jira lafoota hedduutti harkas laataa jiran jechuudhaan yeroo ammaatti gama miidiyaa isatti dhiyeenya qaban kan akka OBN gama biraatiin ammoo faanaadhaa fi kanneen hedduudhaanis dabarsuu irratti argama. WBO'n ammoo diina koo barbadeessuun durattis adeemaatiin jira jechuudhaan yoo himu humnoota isaa haaras giddu galeessa keessatti leenjii loltummaa fi siyaasa laachaa fi tures hedduu isaanii eebbisuudhaan yoo bobbaasu mul'isee jira. Wal waraansi Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru biyya Itoophiyaa jedhamtu kana mogolees ciraa akka jiru yeroo ammaan tana ifatti mul'atee jira. Furmaanni isaa ammoo Oromoon gattaa'e waliin mari'achuu qaba.
waboo fi mootummaan gara mariitti deebi'anii barcumarra taa'anii walii yoo dubbatan ammoo Oromiyaa keessatti nagaa yoo biyyattiin kun ca'uu dandeessi jechuudhaan Ameerikaanis ammoo akeeka akka qabduu fi marii marsaa sadaffaa jalqabsiisuu fi marichi ammoo haga nagaan xumuramutti geeshiitis akka baattu dhiheenya kana ibsitee turuun isheetis ni yaadatama.